Itoophiyaa Nigdi Baankii manaajaratti. Viidiyoo kana madumatti dhaggeeffadhaa. Birrii miliyoona 16 fi 276 birrii 409 fi saantibii 79 seenee baatii sadan arfan kanaan jedhe. Piriinti godhiinaa ergii jedhan obboleessa kiyya galatoome biyya waliin qabna. Mootummaan isin bulchaa jirullee soddaadha. Sumaanuyyuu. Tole jedhee waa'ee akkaawuntii eeyyama qabu minaaminii karra na buusee akkaataa itti eeyyamamu minaamin adda baane. Amma anumaa san gaafa rabbii tokko yoo dubbiin tun faallaa gortee walitti dhufa jedhee dookumentii godhee kaayataa jiru anumaa akka isinuu sadaqaa ilmoo sadaqaa ittan sadaqaa mubaaraka hojii fudhannataa jiru gowwa. Goonni keenya akkas zayitiin itti naqee asirraa sadaqaa funan ta'a addisuu abdii gargaartisi naan jedhan arrabsa. Jara keenya naan arrabsinaa birrii. Baay'ee takka nama gaddisiisa. So maaltu jira seetan? Osoo waanuma feeyyuu ta'ee dhugaa irratti hundaa'uun barbaachisaadha. Shamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanalii Fayyaas Kaalech jalatti argamtan turre jirtuu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa har'aa tokko isinitti hima obbolee tokko innis maalidha yoo jettanii namni tokko osoo kanatti qaamni isaa gubatee jiru osoo kanatti harka rabbii keessa jiru osoo bakka baay'ee takka dhugaa dubbachuuf akkanatti arguun qaama isaa kana lafeetti ba'ee akkanatti isa arguun በጣም ተከባደና rabbiinis xilaatuma namaatuyyuu waan akkanaa kanan godhin maaltu jira seetanii guyyaa kaleessaa akkuma tasaa tiiktookii seenee innis hin jira birrii walitti qabamee fi naannoo miliyoona 16 jedhan miliyoona 16 walitti qabanii fi antini baankii gaafatee asiliin akkuma beektan gaafatee birrii ammanatu galee ammanatu jira akkaantii isaatirra jedhanii garuu iccitii akkaantii namaatirra himuun barbaachisaa miti ni beektu mitiire yoo nama akka dhiyaatanitti ammanatu galee jedhee natti ergee jedhe yaa ta'uutii abdiin immoo maal jedhaanii asiliidhanii birrii ni xiqqoo na hanqataa birrii 4,000 shanuunaa ta'e gaariidha birrii miliyoona 1 na hanqataa jedhan garuu mee akkaantii isaatirra meeqa jira miliyoona 16 ilaala yaa akkamamuuni yaa fayyuu garuu immoo osoo akkanatti qaamni isaa kanarratti madaan takka namarra jiraattee dhugaa dubbachuu fi waan soba dubbachuun bataam kabbaadidha inni garuu maal jedhaa birrii 4,000 5,000 barbaada jedhan nama uummata nama 2,000tu jira kiristiyaa siliitira jechuudha sila miliyoona 16tu jira akkaantii keetirratti galee jedhanii akkamitti akkana jedha namni kunaan jedhu namni baay'een itti qabamee irrifatanii jechuudha ilaala maal ta'a yoo ammana zimbiloo odoo sobuu baatee soba maaltu isa geeche ilaala dhugaa dubbachuuf ammallee biraanaaf ilaala sobni kun ani garuu jibba isaa qabaadhe osoo hin taane namni qaama isaa kan akkanatti qaama bareedaa san dhabee kanatti ba'u waan soba dubbata hin dubbatu galatoomaa jechuun qaba galatooma uummanni iyyuu garaa ittiin jabaanne dhugaa dubbachuuf qarshii kana hunda walitti qabanii fi kan ittiin akkamamu kan idii baqa beektee kan ittiin baqa waa akka barbaadetti kan ga'udha qarshiin kun jechuudha garuu immoo keessa darbuunis barbaachisaa miti abbaa fedhe dhugaa dubbachuuf maaliif abbaa fedhe hin taane inni amantii jirateef osoo hin taane abbumti fe'eeyyuu baqa nama kamiyyuu maan taane osoo dhukkubsatu osoo akkanatti jiru osoo qaamni isaa kun nama sodaachisu akkanatti of arguu waan soba dubbachuun yookiin immoo nama mooksuudhaaf keef maayyisawi nama aarsa dhugaa dubbachuuf garaa itti jabaata namni isinii galee garaa ofitti jabeechuun nama garaa ofitti jabeechuu hin barbaachisu jechuudha kanaafuu maal jechuu barbaade tanaan karaa kamiinuu haa gargaaranii dhugaa dubbachuuf qaama isaa sanuu hin dhabeen miliyoona 100 haa galchanii fi garuu immoo nama sobuu hin barbaachisu uummata kiyya qaalii naaf jiraadha
bagan kan keessan ta'e qarshii ammanaa walitti naa qabdanii jechuu maaf dadhabee qarshii ammanaa naan qatee jira. Ilaalaa argitanii namni garuu beektee namni nama jaallatu tokko dhugaa dubbachuu fi akka nama tokkootti uummanni musliimaa baay'ee tokko isaa jaalatanii ofitti qabanii birri ammana kanaa maqaa isaaniitiif kan walitti qabanii fi bakka waan isa jaallataniif waan amantaa isaa jaallatanii fi walitti qabanii ofitti qaban. Garuu immoo inni har'a uummata shawwaduudhaaf uummata mooksuudhaaf waan akkana kana dubbachuun bexaam ayebii waan akkana kun keefeeni maayisa'u. Kanaafiyyuu inni tokko usuu qaamaan akkanatti qaamni isaa kun akkana jiru namaaf amanamaa ta'ee waan dhugaa jiru duratti yoo hundaa'e namnuyyuu amalaan beektee amma dhugaa dubbachuu namoota gurguddaan namoota meeqatu dhugaa dubbachuu achirra taa'ee afaan qabatee bexaamitti nama gurguddaatu jira immoo ani immoo dhugaa dubbachuuf furru nan laadaa beektanii bexaamitti dhugaa dubbachuuf kun misaaqe namni duuban nama eenyu jechuudha. Kanan barbaachisu amma immoo ka'eetu of yaa rabbii kiyya maana ajjeesinii kun ikko urdatiidha dhugaa dubbachuuf maana ajjeesinii maana fudhatinii jedhaa jechuudha. Akkana jechuun dura waan gaarii dubbadhu waan gaarii hojjedhu everything bakka dhugaa dubbachuuf laphee qulqulluu qabaattee ati gara kamiiyyuu taanan fuussin argatu jechuudha. Si galee waan gaarii gaafa hojjettati everything maaliif dhugaa dubbachuuf namni waan gaarii dubbatu yeroo kamiiyyuu inuma milkaa'a. Namni waan gaarii hojjetu namni waan namaan barbaanne namni bakka laphee qulqulluu qabu akkasumatti. Kanaafuu waan gaarii hojjechuun ofumaa fi siniin jechuu barbaadatan maaliif nama mooksuu hin barbaachisu. Kunis namni yeroo ammaa kanatti ofiifuyyuu waan hin taane irra jira. Kanaafuu inni qarshii ammanaa maaf argatee osoo hin taane namni kun dhugaa dubbachuuf everything namni kun yoo bifa isaa kana laaltu miliyoona 16 tana dhiisi miliyoona 100 doogalee fi nama gocha bexaam ani gaafan isaa argu dhugaa dubbachuuf durarree ofirraa ifuuni gaafan qaama isaa kana argu gaafa akalaati isaa kana argu bexaam lafatu naan zoori. Garuu dhugaa irratti hundaa'u waan dhugaa tokko dubbachuu cubbuudhaan namatti deemuu osoo hin taane garaan kee qulqulluu yoo ta'e namni qulqullinnatti isitti dhiyaata koo soba dubbachuun sobni akkuma ta'etti ta'ee garuu immoo waan akkanaa kanarratti yeroo akkanaa kanarratti nama of qayyamsiisuu hin barbaachisu. Nama of qayyamsiisuu abadan gaarii miti. Namni yeroo jalqabaa tiika'ee hanga dhumaatti wajjiniin jiruyyuu isa taasisa, isa tuffata, isa jibba. Kanaaf ofii isaatiif uummata of qayyamsiisuu waan hin taanetti bakka waan xiqqoodhaaf jecha dhugaa dubbachuuf birriin tun hin dhumti. Kan biyya biraa deemee akkamamuudha birriin tun dhuma hin geessu garuu ga'uu dhiisuu dandeessi. Qarshii ammanaa galatoomaa ulfaadha namni yaadumaayyuu hin gargaara dhugaa dubbachuuf. Namni yaadumaayyuu namni qaama isaa kana arge yaadumaayyuu namni amantaa musliimaa ta'e maal ta'e namni nama kana arge bira darba jedhee hin yaadu jechuudha. Garuu dhugaa irratti hundaa'uu nama barbaachisa. Waan bakka amanamummaa nama barbaachisa. Nama shawwaduu nama attaalaluu no maayisawu. Dhugaa dubbachuuf nama guddaa innarra nama daa'imaa miti. Kanaafi sababa malee nama ofitti qayyamsiisuu nama bakka akka namni yeroo hunda maqaa namaa kaasu gochuun sirrii miti. Ofii isaatiif iyyuu akkana jira. Namni dhugaa dubbachuu fi namni maqaa isaatu kaasu bakka cubburraa fagaachuu namni dhugaa dubbachuuf ani kanaayyuu haasa'uun narra hin jiraatu. Garuu immoo osoo kanatti qaama isaa kana of argu soba dubbachuu nama gowwoomsuu nama shawwaduu hin barbaachisu sinii galee. Kanaafuu nama baay'een dhugaa dubbachuuf bexaamitti isa namni dura isa jaallatu bexaamii itti qabamanii baay'ee tokko saalfatanii namni gurguddaanii jechuudha. Kanaaf amanamummaadhaan yoomiyyuu taanan amanamummaadhaan deemi karaa kamiiyyuu taanan karaa kallattii sirrii deemta taanan gara qulqullummaa qabaachuu qabda. Keessi kee dafa namatti deemta osoo hin taane sii galee karaa kamittuu hin milkoofta.
Anna akkasii obboleewwan tokko dhugaa dubbachuuf ani as keessatti yoo dogongora qabaadhallee kana dogongorti naan jiraadha. Ani waan dogongoriyyuu hin qabu waan akkanaa kana hojjechuun sirrii miti. Nama guyyoomsuun nama gurguddaa sanii nama sheekota gurguddaa wajjin dhaabbata. Garuu nama guyyoomsuun waan akkanaa kana sirrii miti isiniin jechuu barbaadetanii. Anna akkasii nama kamiifiyyuu barumsa ta'a isiniin jechuudha kanii turtii gaarii qabaadhaa nagaa tura.